chakaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka ya gothamalo ya irrechoka dino khananjede ya irrechoka ya jolle romo ya irrechoka kalesa kaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka oga garamure ya irrechoka ya irresoga ki kabiyedu ya irrechoka waradu batini ya irrechoka wayalo le malo ya irrechoka ale chakaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka ya gothamalo ya irrechoka dino khananjede ya irrechoka ya jolle romo ya irrechoka kalesa kaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka oga garamure ya irrechoka ya irresoga ki kabiyedu ya irrechoka waradu batini ya irrechoka wayalo le malo ya irrechoka ale chakaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka oga garanugai ya irrechoka Burtukaan Nuguseen jedhama. Duraanati yaadde beektaa akkanatti biyya alaa kanatti namni wal gahee Oromoon hedduu akkana wal gahee uffata aadaa isaa uffatee akkana kabajuu kan argite beektaa? Dhugaa argees hin beeku ani yeroo duraa koodhaaf tan asitti argamu. Dhugaa baay'ee dasna jedhee baay'een itti gammadee jira. Kanaan dura biyya keessatti irreecha irratti hirmaatte beektaa? Nan beeka bara 2017 achaan ture yeroo uummanni keenya baay'inaan iddoo tokkotti dhumatanii achiin ture baay'ee nama gaddisiisaa ture. Homaa rakkoon sirra hin dhaqqabne? Rakkoon irra ga'een jirus garuu rakkoon nama koota irra ga'e qixa rakkoon irra ga'ettan ilaala. Obboleeyyan kiyya na jidduudha deeman hin jiru waan ta'eef. Namni si biraa miidhamee kaati jaan argite jira kaachi du'e? Ija keenya harka keenyan kaasaa turre suuraa yeroo san baay'een qabnu ture malee yeroo sanitti namni wal keessa yaa baay'inaan jira Oromoo waan ta'eef. Saniif hunduyyuu gadda ta'e malee achuman ture gadda wajjin qoddachaa ture dhugaa waan nama gaddisiisudha. Amma sanirraa haftee har'a bakka kanaatitti haala kanaan argamuu keeti maal sitti dhagaa? Baay'ee tokko gammade baay'ee tokko das nama jedha. Dhugaa garuu tan darbee raaffachuun hin danda'amu keessatti madaa baachatuma gubbaanifa. Ummata akkanatti uffatee deemu kana biyya faranjii kana keessatti maal jettaan? Dhugaa baay'ee nama gammachiisa aadaa ofiitti boonuun aadaa ofii jabeessachuun Oromummaa bakka hundatti ibsuun baay'ee das nama jedha baay'ee nama gammachiisa maalummaa ofiitiin eenyummaa ofiitiin boonuun baay'ee nama gammachiisa jedhee yaada baay'ee das nama jedha. abesa galeke ya irrechoka ya gothamalo ya irrechoka dino khananjede ya irrechoka ya jolle romo ya irrechoka kalesa kaleke ya irrechoka abesa galeke ya irrechoka oga garamure ya irrechoka ya irresoga Hayyee maqaan keessaniin? Amiin amaan. Hayyee maaltu isin fide hadha bakka kana? Bakka kana Oromoon asitti wal ga'a jennaan aadaa Oromooti. Biyyatti illee aadaa Oromoo waan beeynuuf asitti immoo Oromoo wal geetti jennaan wal ga'iinsa kana qara argachuu hin dandeenye. Argannaan immoo rakkoo keenya itti ibsinaa ummata keenyallee wal arginaa qara nama waliin argine adda waan jirruuf nama Oromoo waan dhabneef har'a arginee gammachuun wal arginee maal argite mee amma asitti garaagarummaan isin argitan maali duraan biyya ambaa kana keessatti wanni akkanaa kun hin jireettanii yaaddanii beektu? Biyya ambaatitti wayita biyya jirru wanni akkanaa hin jira jennee tasumaa hin yaadne amma immoo asitti arginee jennaan akkuma biyyaatitti nu gammachiisellee akkuma biyyaatitti argineellee Oromoon ammataadhaa ammuu biyyatti ittiin jiraatu san asitti illee saba guutuu saba jiru maraa waliin wal ammatee waan jiraatuuf das nu jedhee waan nu gammachiisu arginee akkuma biyyaatitti jira jechuu barbaadeeti. Waan kana uffata aadaatii fi nyaata mootu biyya keenya waan immoo Oromoon qabu kana aadaa Oromoo asitti arguu kanaaf nu gammachiisaa laalleetiniin kan arguun waan nama jaalachiisu biyyatti illee waan sabaaf sablammii wal ammatee aadaa ofii dhabaa gargaaree jiraachuu beekuuf asitti illee immoo akkasitti wayita arginu kana nu gammachiisee itti gammanna. Ijoolleen arsii ijoollee dhaamsa dabarsii ijoollee
Jolle shawa. Yole. Nu walidawa. Yole. Jolle mbale. Yole. Jajjabe narge. Yole. Yole. Wallo tudu fe asole. Yole. Wallo tudu fe asole. Yole. Walla gaddu fe asole. Yole. Walla gaddu fe asole. Yole. Bale tudu fe asole. Yole. Bale tudu fe asole. Yole. Jimma tudu fe asole. Yole. Jimma tudu fe asole. Yole. Hararge du fe asole. Yole. Hararge du fe asole. Yole. Keroni zardanta sole. Yole. Keroni zalanda sole. Yole. Karreni zarlanda sole. Yole. Karreni zalanda sole. Okay. Aye, maqaan keen. Maqaan koo Abrahaam Hiyoot Abdiisaan jedhama. Kan inni dhufe Wallaggaa magaalaa Naqamteetidha. Har'a irreeffannaa magaalaa Amsterdam Neezerlaanditti argamutti irreeffachuun dhufe. Hedduu tokkollee gammadeera. Uummata Oromoo bal'aa kana arguu kootti baay'ee gammadeen jira. Hedduu nama gammachiisa. Aggaas hin dhufe jee kudhanii uummata bal'aa kana uummata hammataa kana kanatti arguu kootti hedduun gammade. Uffannaa isaanii kanarraa hoo maal jette? Uffanni Oromoo baay'ee nama simataa, baay'ee nama hawwataa duruu baay'ee uummanni Oromoo as jiran martummoo babbareeddoo haalli sagantaan isaallee hedduu namatti tola. Asitti illee waan akkanaa kana nan argeedhe yaadellee hin beekun ture biyyatti asitti arguu kootti baay'een gammade sababa siyaasaadhaan kan ka'e biyyaallee waraana deeggartaa jechuudhaan biyya nu ari'anii waraana obboleessi kee waraana keessa jira jechuudhaan dhiibbaa darara addaan illee nu mudachaa ture. Asitti uummata kana wajjin baay'ee deeggarsa baay'ee illee nu godhaa jiru baay'ee natti toleera. Alecha kaleke. Yaire choka. Abesa kaleke. Yaire choka. Yago thamalo. Yaire choka. Dino khananjere. Yaire choka. Yai jolle romo. Yaire choka. Alesa kaleke. Yaire choka. Abesa kaleke. Yaire choka. Oga garamure. Yaire choka. Yaire soga. Yaki kabiedu. Yaire choka. Garadu batini. Yaire choka. Wayalo le malo. Yaire choka. Alecha kaleke. Yaire choka. Abesa kaleke. Yaire choka. Oga garanugai. Yaire choka. Warra waggaa 20 biyya kana jiraates 30 jiraates baatii 3 biyya kana jiraateefis namni bu'uurri jalqabaa hangafni obbo Muusaadha. Obbo Muusaan Oromoo biyya kana jiru bu'uura ta'uu qofa osoo hin taane seenaan isaanii qabsoo Oromoo keessatti gaafa dukkanaa gaafa Oromoon Baale irratti iddoo hundatti Oromiyaa qofatti osoo hin taane Suudaanitti Kaayirootti qabsoo ganamaa sana hidhannoodhaan utubuudhaaf warroota waan silaa Oromoon gochuu malee bara sanatti warra godhaa ture keessaa isa hangafa dadhabbii guddaa waan hedduu nama hojjete seenaan isaanii himamne seenaan isaanii himamee beekamuu qofa miti hedduun nama gara boodaa dhufan isaanuyyuu qajeelatti namni hundi beekuu dhabuu mala. Kanaaf namni kuni nu keessa waggaa meeqa jiraate as jiraachuu keenyaaf sababa guddaa ta'ee nuti ammootu gaalee warra kaleessaatii warra arraa walitti hidhuu dadhabne namni eenyuun akka ta'e akka hin beekne dadhabbii keenyarraa kana goone waa hedduu waan gooneef obbo Muusaa beekamtiin yoo kennameef waan jedhudha. So meeqa as keessatti anis hedduu waan obbo Muusaa nama beekuu miti. Dr. Baqqalaa faatu jira, Dr. Shaanoo faatu jira, namoota hedduutu as keessa jira. Mee jalqabatti waa'ee obbo Muusaa tarii ijoolleen waan obbo Muusaa isaanis amma waan jedhe yoo qabaatan jecha takka lama akka jedhan hiree laannaa fi boodatti mee jalqabatti Dr. Baqqalaan waan obbo Muusaa gabaabsanii jecha takka dur haa jedhanii sana booda gara obbo Muusaatti dhufna. Dhugaan gaafuma baati maaliif yoo jenne nu waggaa 46 waggaa sana caalas jirra gaafa biyya kana dhufnu namni nu simate tokko obbo Muusaadha tokko obbo Said Tufaadha sana booda obbo Shaanoon jiru obboleessi obbo Shaanoof isaan jira
Muusa dhugaa rabbii akka abbaa keenya akka haadha keenya tahee nama nu guddisee guddifni nu guddisuu jechuun qabsoo Oromoo irratti namni guddisee namni kun biyya Iraaq keessatti biyya Sooriyaa keessatti qabsoon Oromoo ta'e keessatti nama umurii isaatti dabarsee Sudaan keessatti dabarsee as gahee immoo nuuyyuu warra manguddoo taane kana nama akkas nu godhe dhugaan gaafa baate kanan jedhee fi Obbo Muusaan beekamtii argatu kuni waan itti xinnaatudha. Ijoolleen isaas kunoo kana jiran saartuu mucaan gafa birqaa isattaanu akaakayyuudha argee baay'ee gammannaa namni kuni biyya Hoolaanditti hawaasaa Oromoo biyya Hoolaanditti nama gadi dhaabe keessa nuuyyuu nu guddisee hawaasaa kana keessatti iddoo namaatti akka taanu maqaa hawaasaa kana biyya kanaatti kan dhaabnu hawaasaa Oromoo biyya kanaatti dhaabuu danda'e Awurooppaa guututtu addunyaa guututtu kan nu dabaleedha. Asittis immoo gargaarsa Oromoo komitee biyya Neederlaand kan dhaabe keessatti tokko keessaa Obbo Muusaadha. Kuni itti xinnaata. Baay'ee gammanna Obbo Muusaan akkasitti iddoo kanatti beekamtii argatu ilmaan isaa wajjiniin har'a kunoo akaakayyuu argee kunoo isinitti dabarsee namni Oromoon bal'aan as jiraachuu isaatii fi baay'ee gammanna kuni Obbo Muusaatti hin guddatu Dr. Nasiruunis baay'ee galatoomuu yaada akkanaa kana kaasee beekamtii akkana kennuudhaaf guyyaadhaa kana gochuudhaaf baay'ee itti gammanna. Egaa Dr. Nasiru tan deebisa. Anis waan dabaluu hin qabu Dr. Baqqala waan isaaniin namni waa hunda keenya caala beeku kan ammoo waa'ee isaaniitu hedduu irraa dhageenne dubbataniiru. Tarii saartuun waanuma beektu waan jettu yoo jiraate jecha takka lama hiree siif laanna yoon taane sana booda gara abbaatti ceenaa abbaan isaatii kanaa ol dhaabuu hin dandeenyu isaanis saartuu wanni jettu yoo jiraate mee. Okay, birka wanni jettu jira. Okay. Ilmaan kunoo galatoo bija'anii Obbo Muusaan jecha takkitti gabaabsanii waan jedha yoo jiraate. Anama akka wanni jedhu jiru wanni hundinuu taarika gaafa gattee nuyi ijoollee Kaayiroo irraa nu guuranii Bagdaadin nu geessanii komaandoo sin dalagallee achitti Lolaaf Abdulkariim Jaarraa fa'aa wajjin Jamaal Abdulqaadir Adees fa'aa wajjin silaa qophoo biyya gallee achitti karatti nu hambisan warri nu dura deeman hin qabaman adanitti waraana fuunee achirraa silaa biyya galchine nama tireenii godhuudha dalagaan keenya silaa achitti hogguu jadi qabamanii hidhaa galannu karaa itti deemnu dhabne achirraa kaanee gara Awurooppaa dhufne gamana Amaar warri haafaatti nu naannessaa gamana Oromiyaatti nu naannessaa kan hedduutti kaanee firii nama lama nama sadiin ijaarsa Oromoo uumne Oromummaan Oromoon jettan kuni maal inni nuun jedhan sigala waan isaanan beekan jiru ara Oromoon dubbiin Oromoo bakka hundatti beekamte waraqaa hundarratti baatee kan argu hedduun gammada galatoomaa isiniin jedha. Kunooti kennaan Abbaa Muusaa. Hundumti keessan hedduu galatooma Obbo Muusaadhaan fayyaa guutuu wajjin umrii dheeraa Rabbiin isiniif haa kennu nu keessa turaa isaaniin jenna. Egaa ka haga ammaa dhageeffachuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadha. Egaa warra kaawwan beekamtii kan laataa jiru irratti Obbo Muusaa qofaa miti namoonni hedduu arra gahuu keenyaaf namoota waa hedduu gumaachatti nu keessa jira. Sanniin ammoo galma keessatti walitti deebina. Egaa ka galmatti wal arginu jedha nagatti isiniin jedha qeerroonis gara sirba keessaniitti haga ammaa yeroo nuuf kennuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadha. Alecha kaleke Ya Irechoka Abesa kaleke Ya Irechoka Ya Gotamalo Ya Irechoka Dino kananjede Ya Irechoka Ya Ijolle Romo Ya Irechoka Alesa kaleke Ya Irechoka Abesa kaleke Ya Irechoka Oga garanure Ya Irechoka Ya Iresoga Oga
Lakkii qabiyyee yaa irreechooka warra duubatini yaa irreechooka wayyaaloolee maaloo yaa irreechooka galeecha kaleeke yaa irreechooka qaabeessa galeeke yaa irreechooka ogaa gara nu ga'i yaa irreechooka ogaa waggaara nu ga'i yaa irreechooka ogaa waggaara nu ga'i galeecha kaleeke yaa irreechooka qaabeessa galeeke yaa irreechooka wayyaa goota maaloo yaa irreechooka diinoo kanan jedhe yaa irreechooka yaa ijoollee Oromoo yaa irreechooka galeessa kaleeke yaa irreechooka qaabeessa galeeke yaa irreechooka ogaa gara nu ga'i yaa irreechooka ogaa waggaara nu ga'i yaa irreessoogaa lakkii qabiyyee yaa irreechooka warra duubatini yaa irreechooka wayyaaloolee maaloo yaa irreechooka galeecha kaleeke yaa irreechooka qaabeessa galeeke yaa irreechooka ogaa gara nu ga'i yaa irreechooka ogaa waggaara nu ga'i galeecha kaleeke yaa irreechooka qaabeessa galeeke yaa irreechooka wayyaa goota maaloo yaa irreechooka diinoo kanan jedhe yaa irreechooka yaa ijoollee Oromoo yaa irreechooka